Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u. I greet you in the name of Jesus Christ. May the peace of the living God be for all of you. Saba Gulisoo nagaan isiniif haa ta'u. Guliso, greetings once again. May the peace of Christ be for you too. Mee lafa jirtaniyyuu ka'aa dhaabadhaati harka raasaati ani nagaadha jedhaa dubbadhaa. Let us be on your feet and declare, I am peaceful. Dhiiga Hoolichaan nagaan isiniif haa ta'u. May the peace be multiplied to all of you by the power in the blade of the Lamb. Amma yerootti dubbii Waaqayyoo dhageenyudha. Now is the time to listen to the word of God. Oddoo tokko dubbiseetan. Let me read from the Bible verse. Sana booddee dubbii Waaqayyoo dhaga'utti darbina. Transfer to is listening to the word of God. Seenaa baraasa lammaffaa. Take out from 2 Chronicles. Boqonnaa 7. Chapter number 7. Lakkoofsa 14. From verse 14. Akkanadha. It says, Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kuni gad of deebisanii ana barbaaddatan karaa isaanii isaa maarraa deebi'anii yoo na kadhatan ani waaqarraa isaaniin nan dhagaa cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa biyya isaanii nan fayyisa ijji koo gara kadhata oddoo kanatti kadhatamu in ilaala gurri koos isa hin dhaggeeffataedha. The English says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Harka keenya ol kaafanne Let us lift up our hands hin kadhanna Waaqayyoon. and pray to God. Maqaa Abbaatti kan Ilma Isaatti The name kan of God. Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokkoon The Father, the Son, and the tolaadhaaf amanamaa kan taate yaa Waaqayyo Abbaa keenya ever righteous. Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara hundumaa jabaa bara hundumaa qulqulluu Mighty. bara hundumaa gaarii kan taate Ever good. bara dhufee darbu jabaa bara dhufee darbu qulqulluu Ever holy. dhaloota dhufee darbu jabaadhaaf cimaa kan taate Throughout generation. hundaa dabarsitee teessoo keerra kan jirtu Ever living. gooftaa maccaa God of all. gooftaa macca hundumaa God of all. galanni Waaqaaf lafarratti sifa To ta'u you be all the glory. galanni sifa ta'u To you be all the glory. ilma Waaqayyo Waaqa jiraataa si haa galatu Thank you. ulfaadhu Be exalted. ati gooftaa maccaati And you are God of hosts. macca qilleensaa kan gaggeessu si The leader of hosts. macca bineensaa kan gaggeessu si In error. macca dhala namaa kan baasee galchu si And all beasts. uumamni lafarra jiru hundumtuu macca And the mankind. hundumtuu gaggeessaa qaba And all hundumtuu dura deemaa qaba have leaders. macca hundumaa walitti qabee kan hogganu si Waaqayyodha Amen. galanni Waaqaaf lafarratti sifa ta'u To you be all the glory. yaa gooftaa Lord, ituun si galateeffadhuun si kadhadha let me pray to you maqaa again. Yesuus Kiristoosiin ganama kana This morning. hirreen araara kee lafa kanatti adiriiru Spread out your healing hirreen araara kee adiriiru power, Lord. ilma Waaqayyo Waaqa jiraataa hirreen kee adiriiru Son of the living God. Kiristoos Yesuus hirreen kee adiriiru Jesus Christ of Nazareth. gooftaa macca hundumaa God of all hosts. ija araaraan faara tolaadhaan saba kana Have ilaali a mercy and a favor hirreen araara kee lafa kanaaf haa dhufu over this nation and the maqaa land. Yesuusiin xinnaaf guddaaf Over the beekaaf wallaalaadhaaf The big, the small. akkasumas waldaa kiristaanaa lafa kana jiruuf The wise and- maqaa Yesuus Kiristoosiin Innocent. araarri Waaqayyoo lafa kanatti haa dhufu May the mercy come. akkuma dubbiin kee jedhu As- araarri Waaqayyoo dhuma waan hin qabneef Word says. gaarummaa isaarraan kan ka'e badisa keessaa baraaramne We are akka not jedhu consumed. araarri kee inni dhuma hin qabne Because of araarri us. kee inni nama baraaru ganama kanaa mul'atu May your mercy reveal. hagalu qee namaatti ol hagalu mana namaatti ol hagalu qee namaatti ol Amen. hagalu araddaa namaatti May ol your mercy hagalu waldaa kiristaanaatti ol locate everyone. hirreen araara kee nuuf adiriiru Locate the church. ulfaadhu gooftaa Be exalted. maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosii In fedhii the name of Jesus Christ, your Amen. Son. We prayed, Amen. Nora You may be seated. ganama kana This morning, dubbii Waaqayyoo walii wajjin hirmaannu keessatti as we will be sharing from the Word of God, namni hundumtuu akka wayii tokko hubatuun barbaada I want you to everyone understand something. amma gaa jalqabeera inni isin yeroo dheeraa itti dadhabaa turtan Now is the time to your expectation come to pass. egaan Waaqayyoo lafa inni itti nama fayyisuuf nama itti nama oolchu And the point of salvation and the healing power of God karaan inni itti namatti dubbatu and His ways akkuma dubbii Waaqayyoo jedhu namni qoree biran ga'u cannot be examined as the Word of God says still. tokko Maybe sometimes ganama kanatu dubbiin kun dubbatamu some of you as the Word is tokko immoo being preached, sinirraa harca'aa sin gadhiisaa darabeedhaan sin dhiisaa adeema you may experience healing. egaan dhaga'uun So hearing
fayyina of keessaa qaba. has a healing and salvation in it. Kutaan amma dubbise keessatti In the Bible verse I read previously, seenaa baraa isa lammaffaa 2 Chronicles boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti chapter 7 verse 14. kutaan amma dubbise kana keessatti In this verse, mootichi Salomoon the King Solomon, mana qulqullummaa mana Waaqayyoo ijaaree erga fixee booddee after building and finishing the temple of God, manni Waaqayyoo sun erga ijaaramee xumuree booddee after the building was over, mana qulqullummaa ijaarame sana keessatti on the day of dedication, Waaqayyo Waaqa isaaniitiif isa mana ijaaran sanaatiif aarsaa dhiyeessan. they presented their sacrifice to the living God and their God. Aarsaan erga dhiyaatee booddee After the sacrifice time was over, hin faarfatan. they sang, Aarsaa booddee faarfannaan hin dhufe. there shall come singing after sacrifice. Ilaalaa Look, manni ijaarameera the temple was built, itti fufee and after that, mana ijaarame sana keessatti mootii isaaniitiif aarsaa dhiyeessan. they presented their sacrifice to their king. Aarsaa erga dhiyeessanii booddee hin faarfatan. They sang after sacrificing. Waaqayyo samiirraa ka'e And the God rose up from his seat dhiiga holichaan by the power in the blood of the Lamb. ganama kana This morning, ameen jedhaa fudhaa Waaqayyo samiirraa isiniif haa ka'u. may God rise up for you, set from his throne. Hin ka'e samiirraa And he rose up. akkas jedhee dubbate. God spoke. Mana isin ijaartan kana keessatti Within this new temple, akkastu ta'a jedhe. this shall be done. Yoo na barbaaddan, If you seek me, yoo bokkaan bade, if there was no yoo rain, na waammattan, if you call unto me, sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun yoo na barbaaddatanii, if my people, those who are named by ani my name, Waaqayyo Waaqa keessa taa'een kadhate keessan nan dhaga'a jedhe. seek my face, I shall listen to your prayer. Waan isin gochuudha dandeessan hundumaa erga gootanii fixxanii booddee After you are done with all your ability, hojiin kan Waaqayyooti. the work shall be belong to God. Egaa dhaggeeffadhaa. And listen to me now. Kaleessa namni Waaqayyoo raajii waa dubbataniiru. Yesterday, man of God said something. Ijji keessan gara isaa haa ilaalu jedhaniiru. Let you see unto him. Waaqayyo inni kunoo kana. And this is God. Isinitti dubbachaa jira sagalee isaa. And talking to you now. Sagalicha keessatti argitu Waaqayyo waan ta'eef gara isaa ilaalaa. And see unto him. Focus on him, for you shall see. Deemsa jalqabaa jechuu kooti. In the word, begin your steps. Sabni kun gara kooti yoo deebi'e. If this nation return to me, Yoo na barbaade. if they seek after me, Ani isaaf nan mul'adhaa I jedha. shall appeal to them. Crusadiin kun mata dureen isaa And this crusade is entitled gara Waaqayyootti deebi'uu jedha. Returning to God. Ijoon dubbii kana ammoo And the main point of this deebi'uu isa jedhudha. is returning. Deebi'uu. Returning to God. Deebi'uu isa jedhu. Returning. Kanaaf obbolootaa That's why, brothers and sisters, gara Waaqayyoottidha kan deebinu. now is the time to you to return to God. Yoo isaan deebi'anii jedha. It says, if my people return to me, Yoo isaan deebi'an. if they return to Waaqa me, keessa taa'eetan isaan dhagaa. Samii keessa taa'een dhagaa. listen to them from heaven. Ergan dhaga'ee booddee calin jedha hin jenne. And I will not keep silent then again. Irra daddarbaa isaanii nan dhiisa jedhe. I will forgive their iniquities. Cubbuu isaanii nan dhiisaaf jedhe. I will forgive their transgressions. Deebi'uun Returning dhiifama fida. brings forgiveness Araara fida. and mercy Fayyina fida. and healing. Tariitii Maybe gurri isin ittiin na dhageessan kun murteessaadha. the way of your hearing to this word is essential and a matter Haala isa kamiifiyyuu for any circumstance. furmaanni The solution gara Waaqayyootti deebi'uudha. is returning to God. Paastar Rattaa maaliif jettaati kana? Pastor Retta, why are you saying? Gara isaa ilaalaa. Because the Bible says, look unto him. Deebitanii qaaniidhaan lafanii ilaaltan You jedha shall dubbiin never Waaqayyoo. go down or bow down in shame. Namni na hordofaa jiru harka isaa mirgaa ol kaasee Wave out your right hand and akkanaa jedhu. say this after me. Namni gara isaa ilaalu jedha. Hilleeyyaweedha. Whosoever look unto him will never bow down for shame. Obboloota koo dubbachuuf iyyanii dubbachuun garaa gara. There is a difference between speaking and speaking by power. Waaqayyo Ermiyaastu hidhaatti jiraayii dhufeetu asaasiin attaasa'e jedhe miti. Iyyi jedheen. One day God said to Jeremiah, cry unto me. Iyyi jedheen. Cry unto me. Namichi jaamaan karaarra taa'u sana gaafa dhufe When that blind man sitting by the road, Jesus came to him.
The man cried to the Lord. Tarii namni reebamaa jiru tokko And maybe if somebody is experiencing beating, yoo asaase if he whispered, dhagaas yoo asaase if he whispers, namni qaqqabuuf hin jiru. no one can listen to him. Namni bira ga'u hin jiru. No one can help him. Garuu But yoo iyye if he cries, birmanna argata. he shall have help. Namichi caamaan sun hin iyye. And that blind man cried. Akkas jedhaa iyyaati gaafa jedhamu sagantaa oo isaa jechaan jiru iyyanii keessaa ba'anii deemuufi malee. Because when I tell you to cry, cry by faith. Kanaaf harka mirgaa ol kaasaa akkas jedhaa. And say, Gara isaa namni ilaalu jedhaa. whosoever look unto him Deebi'ee will never qaaniidhaan go down lafan ilaalu jedhaanii. by shame. Sababiinsaa Better is, dubbii keessa jira deebiin waan ta'eef. better is for you to cry loud to him. Kanaaf ani cubbuu isaaniif nan dhiisaa jira. He said, I will forgive their iniquities. Isa duwwaa miti. Not only that, Biyya isaaniis nan fayyisa jedha. I shall heal their land. Dhiiga olichaan ganamni kun ganama fayyinaa ta'u. May this morning be the morning of healing. Dhiiga olichaan ganamni kun ganama fayyinaa ta'u. I declare to this morning, may it be the morning of healing and Oh, salvation. hallelujah. Hallelujah. Hin fayya araddaan, The land shall be healed. hin fayya qonnaan, The farmland shall hin be healed. fayya biiroon mootummaa, Office shall be healed. hin fayya barsiisaan, Teacher, hin fayya barataan. student shall be healed. Yoom When? gaafa gara Waaqayyootti deebi'u. The time they return to God. Gaafa Kiristoositti deebi'u. The time they return to Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kanaaf That's why nuyi we, akka dhuunfaatti, as a private, akka biyyaatti, as a country, akka waldaa kiristaanaatti as a church, or gara body, Waaqayyootti deebi'uu keessa jira furmaanni keenya. Christ, our solution is in returning to Jesus. Furmaanni ilmaan Waaqayyoo yeroo hundumaa Waaqayyoodha. Solution to children of God always is in God. Gaafa deebinu The time we return, wanta baay'ee booji'amee karaa gadhiise iddootti deebi'a. whatever was astrayed will return to its position. Dhugaan isinitti hima. I'm telling you the truth. Seenaa baraayisuma lammaffaa kana In the same Second Chronicles, boqonnaa 30 lakkoofsa 9 from chapter number 30, from verse 9, akkas jedha. the Bible says, Isin gara Waaqayyootti yoo deebitan warri obboloota keessaniif ijoollee keessan booji'an o'a isaanitti argisiisanii gara biyya kanaatti akka isaan deebisan hin godhu. Waaqayyo gooftaan keessan araara qabeessaaf o'a qabeessa waan ta'eefi isin gara isaatti yoo deebitan innis isinirraa gara hin galu jedhee. Yoo gara isaatti deebitan inni isinirraa hin garagalu jedhee jedha. Gara hin galu jedha. the English says, if you return to the Lord, then your brothers and your children will be shown compassion by their captors, and they will come back to this land. For the Lord your God is gracious and compassionate. He will not turn his face from you. If you return to him, if you return to God, he will never return his face from you. Fronto ko waan dhagaa. My friends, listen to me. Tarii mata dureen ani har'a ganama kana dubbadhu. Maybe my title of teaching Bara dhalattanii kaasee si'a 100 dhageessaniitu ta'a. have been preached to you from long years ago. Si'a 1000 dhageessaniitu ta'a. It has been preached to you many times maybe. Waan dubbachuu barbaada. But I want to focus. Amma fakkeenyaaf macaafti qulqulluun Iyesuus karaadhaa, dhugaadhaa, jireenyadhaa jedha macaafti. The Bible says Jesus Christ is truth, ways, and life. Kana dubbachuun namaaf barumsa elementariitti fakkaata. This may seems like an elementary teaching, Kan nama dhibu garuu but the amazing thing, kan amma ammatti namatti labsinu isaa, kan amma har'aatti nuun galle isa. what we are preaching to others is this one, and what we didn't understand Amma ammatti dhalootatti kan himaa jirru isa. is this. Iyesuus karaadha isa jedhu. Jesus is the way. Amma ammatti dhalootatti himaa kan jirru isa. What we are preaching to the generation is this. Inni jireenyadha kan jedhu. Jesus is the life. Amma ammatti kan lallabnu isa. What we are preaching is this. Inni dhugaadha kan jedhu. Jesus is the truth. Amma ammatti kan dubbannu isa. What we are teaching, declaring is this. Amma ammatti karaan nu irra buunee hin deemnes isa. And what we didn't follow is this too. Firoottan koo Friends, dhugaan Kiristoosi the truth is Christ. isatti deebi'uun jireenya qaba. Returning to him has a life. Kanaaf That's why. biyyi sabnis fayyuudhaaf To be healed, to be saved, nation, country kan barbaachisu needs maayini
need what? Gara Waaqayyootti deebi'uudha. Returning to God. Oh hallelujah. Hallelujah. Galanni Yesuus Kiristoos ifa ta'u. To the Lord Jesus Christ be all the glory. Mee macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3. Zechariah chapter number 1 from verse 3. Akkas jedha. Says, Waaqayyo gooftaan macaa gara kootti deebi'aa anis gara keessanitti nan deebi'a jedhii himi. Kana ana Waaqayyo gooftaa macaatu dubbate. Isin akka obboloota keessanii warra dur raajotaan Waaqayyo gooftaan macaa karaa keessan isa jal'aarraa hojii keessan isa hamaarraa deebi'aa jedhanii isaanitti himanii isaan anaaf dhaga'uu anaaf abboomamuu didanii sana hin ta'inaa. Let me read the English. It says, therefore tell the people, this is what the Lord Almighty says. Return to me, declares the Lord Almighty, and I will return to you, says the Lord Almighty. Do not be like your forefathers, to whom the earlier prophet proclaimed, this is what the Lord Almighty says. Turn from your evil ways and your evil practice. But they would not listen or pay attention to me, declares the Lord. Where you are, your forefathers now, and the prophet, do they live forever. Amen. If this solution is only in God, as a what? As a personal, as a private for my house, for my life, for my future, solution is in returning to God. And if you are getting what I am saying, really, you are already in the journey. You are on the journey. Oh hallelujah. Hallelujah. He said, as your forefathers refused to return to me when they were told by the first prophet. Prophet Zechariah said, don't be like them and return to God. And I'm launching or beginning my point. How can we return to God? The first point is through repentance. And nowadays, somewhere, repentance is getting obsolete. Because they are saying Jesus is dying for us, and we are saved by him, and we can live somehow. And they are saying, doesn't matter. Let them say this, and let the Bible not say this. Let the Bible say this. Man can say whatever he can say. Let this Bible say. And next, my point of discussion, in another way, people are perceiving as it is a shower per week or weekend shower after the 6 days of life of sin. No. Repentance is returning. Lift up your right hand. By the power in the blood of the Lamb. By the power in the blood of the Lamb. May the transforming power rise up. Amen. Hallelujah. Repentance is to mean is not for losing self-dignity only. It is not to mean I am weak, I am useless. But the proper repentance is returning from the bad ways. If you are repenting, you have to change your ways. You have to change your path of life, path of thought, direction change, working change. That is to mean progressive change of ways of working. So it is total transformation. There is such a proverb. A man conflicted with his wife.
He was conflicted with the wife. Warri wallalan kun gaafa isaan gaa'ila dhaabbatan nama isaan gargaare tokkotu jira. And there was an elder man who brought them on the day of their wedding. Akka isaan gaa'ila dhaabbataniif. And there was a man Maallaqa guutuu danda'ee. who sponsored him with all his treasure. Cidha isaanii hundumaa kan raawwatee fi namichi tokko jira. And established their marriage. Namichi kun biyya kana gadhiisee. And this man was transformed Biyya biraa dhaqeera. to another country. Gaaf tokko deebi'ee biyya sana gaafa dhufu. And one day when he returned back to his own land, Asii maatiin qabaa dhaqeen dubbisa jedhee gaafa dhaqu. he went to the house of those spouse. Jarri wal nyaataa jiru. And they were in conflict. Wallalaa jiru. They were fighting. Barriin gaafa rukutamu. When he knocked Balballi jechuudha gaafa rukutamu. their doors, Abbaan manaa fiigee gadi ba'ee. the husband came out and Gaafa laalu namicha isaan jaallatanidha. checked, and the man was the man who helped them. Isa aaraa dhufe sana dhiisee. And he changed his mind. Haadha manaa maqaatti moggaaseen waame. And he called his wife by her nickname. Keessummaan keenya dhufeeraa jedheen. And he said, "Oh, our guest has come." Gaafa ol galanii. And when they came into the house, Dafikaa buna dambisi nyaata hojjedhu jedheen dhiise sana. and he retained all his anger and said to his Ol wife, galanii nyaatiin dhiyaatee hin nyaatan gabaabaadhumatti. "Please prepare the table." And she prepared and they ate. Wanti hundumtuun dhume. And everything was perfect. Namichi hin deeme. And the man left. Gaafa deemu. And when the Ol man left, deebi'e abbaan manaa. and the husband again returned to house. Jedhi gaa lafa dhaabnee itti fufnaa. And he said, "Let us continue our fight." Haasaa keenya lafa dhaabnee maal goona? Let us do what? Itti fufnaa jedhe. Continue our fighting. Deebi'uun Returning dubbii lafa dhaabanii itti fufuu miti. is not to continue after someone else. Jallina lafa dhaabanii itti fufuu miti. Sometimes Xuraa'ummaa lafa dhaabanii itti fufuu miti. it is not to continue wickedness. Isa kaan dhiisa. Retain us. Isa laala. Focus on him. Furmaanni kallattii maraasa harka jira. Because solution from every direction belongs to him. Nam tokko maqaa kana haa waamu iyyee mee chiggama kan jirtan Yesus jedhaa iyyaame Shout Jesus. jedhaa dabalaati. Dabalaa hundumti keessan iyyuu. One more time. Isa kanatu oolcha. This is the Savior. Kanaaf deebi'uun That's returning qalbii diddiirrannaan jedhan. is in repentance. Kanaafidha. That's why. Namni cubbuu isaa dhokfatu hin hiiqedha. Whoever conceals his sin will never prosper. Haa ta'u That's why. mee dhaggeeffadhaa. Let you listen. Akkamitti deebina? How shall we return? Dhuunfaadhaan. As a personal. Dhuunfaadhaan. As a personal repentance. Ganama kana This morning, namni hundumtuu everyone here, walii galaan hin jenneen. I'm not saying as a mass, Kallattiidhaan deemna kadhata kanatti waan ta'eef. as a private, Dhuunfaadhaan. personally. Rakkinaan qabu akkuma aannan eebbifamee an kanan ta'e jettan mee harka mirgaa ol kaasaa. Lift up your right hand and say this. Yaa gooftaa jedhaa. Oh Lord, An nama dadhabaadha. I am weak. Keessa koo beeka. You know, and I know my Adaraayedhaa. place. An I dhuunfaa kootiin personally gara keetti deebi'uun barbaada. want to return to you. Na deebisiidhaa. Help me returning. Araara natti argisiiseedhaa. Have mercy on me. Ganama kana This morning. dhuunfaadhaan deebina Waaqayyootti. We have to return to God personally. Eenyumtu Waaqayyo dura dhaabatee nama ilaaluu hin danda'u. You can see to others being in the sight of God. Ani asirra dhaabadhee iyyuu koo beektu malee. Maybe you know I am crying to you from this altar. Asirra dhaabadhee lallabuu koo beektu malee. And I'm preaching from this altar. Ani eenyu akka hin ta'e hin beektan. And you don't know who I am. Ani garuu dadhabbii koo beeka. But I personally know what my weakness is. Waaqayyo immoo rakkina koo beeka. And God knows where my point of Yoon isatti madde problem is. isa namni hin beekne. And if I talk Isa biyyi hin beekne. to him, Isa dhaloonni hin beekne. he knows Isa waldaan hin beekne. and answers. Yaada isa dhokataa. And the hidden Yoo isatti mannee Waaqayyoon araara gaafanne. thought I have, Dhugaan isinitti hima. he knows. Darabee darabeedhaan. Ji'a kana booddee ji'a lamaan kanaa booddee. Turn by turn. Warra gullisootiif jennee akkatti dhugaa baanu dhabne amma jedhamutti. Until your testimony should Dhiiga shine. olichaan Waaqayyo biyya kana hin daawwata. Very many, God will visit this land. Yoon deebi'e dhuunfaadhaan. If personally I return to God, Yoon dhiise hammina koo. if I return from my Yoon weakness, karaa kosa jallaarraa deebi'e. if I return from my, Lallabuu dandeessu. you may preach, Barsiisuu you dandeessu. may teach, Dubbachuu you dandeessu. may speak. Dubbachuun nama rakkisu. It doesn't matter. Deebi'uun nama rakkisa. But the problem is returning. Lallabuun nama rakkisu. Doesn't matter to preach. Deebi'uutu nama danqa. But
but to return. Frutako. My friends, Kenamakana. this morning, Fadan. personally, Fadan. personally, Namni tokoyo debi. if somebody return to God, Namlama yo debi. if to return is to God, Nanamanan. I believe Biyukun aragal fiargata. this land shall be restful. Ye hinargata. Yes, shall Lafti aradan aragal fata. be tranquilous. Innaf guddan aragal fata. The great and the young shall rest full and tranquilous Essa jirtu sin. and examine. Yo gara kotti deebitanii deemini sila. Because it's the Bible says, if you return to me, Isa lammaffaa seenaa bara. in 2 Chronicles, Soddoma sagal irratti. chapter number 30, verse Yoo 9, dhuunfaadhaan gara kotti deebitan. if you personally return to me, Warri ijoollee keessan booji'an biyyatti sinii galchuu jedha. those who took your children for captivity will return your kids Falmitanii gadhiisifattan hin jedhu. to you. They will return. Isin natti deebi'a. But you return to me, Ani immoo isinittan deebi'a. and I will return to you. Inni immoo ani immoo isiniin falma. And I shall fight for you. Dhagaa. Listen to me. Anadha nama dadhabaan. I personally, Anadha kan karaa kee irraa kaate. the weak man is me. Mee quba ofitti qabaati. Anadha dadhabaanedha. Point your fingers to yourself. Anatu deebi'aedha. Anaaf furmaanni dhufa'edha. Solution comes for me. Jedha ammayyuu anatu deebi'a jedha ofitti himaa. I am the one to return. Obboloota anatu deebi'a. It's me. I'm the one who return. Qilleensi tokko dhufaa. The wind shall blow. Duumessi tokko hin dhufaa. The cloud shall cover you. Guyyaan kun sadan. And these 3 days, Waan hojjetamutu jira. works are about to be done. Karaan xaragaara sinittin hima. And I am paving the way. As keessin xaragamu taanaan. And if we are not As cleaning keessin dhiqamu taanaan. our heads, Akka nama doowwii wayii tokko daawwatee galuu taatu. it will be like just a visitation. Maaliif obboleessa koo maaliif? Why? Maaliif hin dubbattu? Maaliif araaran argattu? Why don't you confess your sin and Maaliif aduu keessa teessa inni sitti musiin dhufne taanaan? receive mercy? Gara isaa ilaalaa. Focus on him. Isa barbaadaa. Seek after him. Nama sinitti himuun dhufne. And I am not here to Waa preach biraa you sa'uun dhufne. about people, Nu about ergamaa mootii waaqaatiif lafaati. somebody. We are the missionary to Furmaanni waan hundumtuu harka isaa jira. the creator of heaven and the earth, the one with Meedhaan the tokko iyya guddaadhaan Yesuus haa jedhu. Jesus. Mee jedhaame harka mirgaa ol kaasaati. Warri gama jirtan gamana jirtan sagalee cimaadhaan Yesuus jedha. Mee dabalaa. Ilma Waaqayyoo jedha. Sagalee guddaadhaan araara jedha. Araar jedha. Araar jedha. Araddaadhaaf araar jedha. Xinnaa guddaadhaaf araara jedha. Anatu balleesseedha. Namni dhuunfaa isaatiin gara Waaqayyootti deebi'uu qaba. Man or a person should return to God personally. Innis manni isaaf jireenyi isaa fayya. In that time, his house and his life at all shall be saved. Innis fuula ifa Waaqayyoo arguu danda'a. And shall begin looking to the bright face of the Lord. Deebi'uun kaamaraa isaa hamaarraa deebi'anii fuula ifa Waaqayyoo dura dhaabachuudha. Returning is returning from one's own transgression and standing on the bright and light face of the Lord. Pastor deebi'uun maayini? What is returning? Irra daddarbaa keenyatti gaabbinee. It is regretting Waan goonetti gaabbinee. to one's transgression. Nama tokkos haa ta'u nama lamas haa ta'u itti gaabbinee. Be you 2 or 3 Waaqayyootti deebi'uudha. is returning to God. Mee na dhagaa. Listen to me. Ani maatii qaalluu keessaan dhufe. I came from idol worshippers. Isaan keessaa kan gooftaa argate na duwwaadha. It was only me who got the Son of God as his Savior. Kun nu achi gindabratti keessa jiru. And they are there in Gindabrat. Garuu But maatii sana keessa from those families, hundumtuun du'a. all were dying. Kan ajjeesu qaalluudha. And that idol was killing. Hin dhalatu hunduu. And they were born, died, Hin dhalatu hunduu. born, died. Maqaan amantaa waa biraadha. And there is a name of religion. Kan sagadamu garuu qe'ee keenyatti qaalluu oofa jedhamu biratti. And there is idol being worshipped in that religion. Ijoollee baay'eetu dhume. And many kids were died. Dingatan gooftaa argadheen. And unfortunately, Ana duwwaa. fortunately I got, Kan jalqaba gooftaa argate. I only got Gaafan akkas garagalu. the Son of God as Savior. Hin kufee laa akka muka uursee kufuu hin kufee. And when I faced
Maaltu? That idol Siidaan sun. it was fallen. Inni nama nyaatu sun. His statue, Qeeqaallu sana jechuudha. that murderer, Sinitti nima. was fallen. Qe'ee warra keenyaa sanatti. In that my family house, Hoolaa harkistanii fiddanii gashitu miti. not the lamb, Andaaqoo gashitu miti. not chicken. Namni ijoollee isaa jaarsa sanatti dhaqee ani gashaan fidee dhala koo jedhee fuudhee fudhata. Ijoollee namaa fuudha. People used to submit their own kids, their own children, Gaafa ani kophaa koo gooftaa argadhu. as a sacrifice to the Hin jige huursee. And when I got Akka Jesus, ijoollee soddomaa oltu gara gooftaatti dhufeera. that spirit was fallen, Araddaan isaa inni nama nyaatu sun hin bade. and their altar was destroyed. Ana duwwaatti deebi'e. And only me was Si duwwaatti deebi'a. returned. Biyyatu fayya. And Si duwwaatti qalbii diddiirrata. my family said, Xinnaa guddaatu fayya. and today Si too, duwwaatti deebi'a. only you return. Neerka mirga ol kaasaatti harraa'edha. Nan iyyadhaa'edha. Nan labsaa'edha. When only you return to God today, your family, your nation, and your country shall be saved. Kan deebi'e ana. Only me was returned. Har'a garuu And today, ijoollee baay'eetu I do have many yuunivarsiitii gale. friends from universities, Ijoollee baay'eetu from my family. nagadoo hojjechuu danda'e. There are many who could Waaqayyo make business. gaafa namni gara isaatti deebi'u When man or a person return to God, araddaa fayyisa. he heals the land, Qe'ee fayyisa. the family, Haasaa namaa fayyisa. the farmland, Ikonomii namaa fayyisa. economy. He heals all. Nama dadhabaadha jedhanii gara isaatti deebi'uun. When you claim yourself, I am a sinner and a weak. Oh hallelujah. Hallelujah. Cubbamaa akka taatan. If you confirm or if you Jechuun ani maalii yooman bahee echa jedha tokko tokko yoona. say to yourself, I am a sinner, Haa. maybe you may say, I didn't Har'a fornicate. haala isa kamiifiyyuu But for every kind of sin, itti gaafatamaan waldaa kiristaanaati. the responsible is the church. Nutu kadhachuudhaaf dhaabata waan ta'eef. Because we are the advocates. Har'a Today, dadhabbii keenya if we acknowledge ennaa himannu our weakness, Waaqayyo qe'ee keenya fayyisaa. God heals our land. Mee namicha ofiin deebi'ee manni isaaf dhalli isaa fayye tokko laala. Let you see an account of a man who returned to God and saved and healed his. Mee dubbismee. Jesus Yerikoo dhufe keessa darbe. Namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade. Garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesuus karaa sanarraa akka darbu yommuu beekee namicha isa arguuf dura fiigee qilixoo tokko yaabe. Yesuus iddoo sana yommuu ga'e ol ilaalee yaa Zakkiyoos dafii gadi bu'i. Har'a mana kee ooluun anaaf in taa'oo jedheen. Zakkiyoos dafee gadi bu'ee gammachuudhaan Yesuusin simate. Jarri kana arganii keessummaaf mana nama cubbamaa kana dhaqe jedhanii hundumti isaanii Yesuus irratti gumguman. Keessummaaf mana nama cubbamaa kana dhaqe jedhanii hundumti isaanii Yesuus irratti gumguman. Zakkiyoos garuu ka'ee gooftichaan yaa gooftaa walakkaa qabeenyaa kootii warra deegaadhaaf nan kenna. Kana malees eenyurraallee waanan tokko giddisiisee fudhadheera yoon ta'eef dachaa 4 nan baasaaf jedhe. Yesuus deebisee fi har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Namni kunis immoo ilma Abrahaamiyoo ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera jedhee. Ameen. Amen. Ani ila pointiin ani barbaadu. My point Kan deebi'e. is this. Zakkiyoos. Zakkiyoos returned to God. Amma Zakkiyoos qaraxxuun kana isa jedhu biraan naqu ammaan. I'm not discussing about what he was experiencing. Qaraxaan immoo cubbamaadha. Because a tax collector is Gabaabadhumatti. sinner. Garuu But Yesuusin dhufe. one day Jesus came. Nama dhibaa. This is amazing. Oddoo gurguddaan oddoo dhaqaamuu danda'amu oddoon baay'een jira. There were many places to visit. Ilmi namaa But the Son of isa God dadhabaa, came isa mudukaa, to isa karaa wallaale the weak, barbaacha dhufe. the astray. Hin dhaqe mana Zakkiyoos. He went to house of Jacob. Har'a Today, hin barbaaddaa isa. do you seek for Hin him? dhufa mana kee. Seek after Hin him. dhufa qe'ee kee. He will come to your house. He will Kana come malu to duwwaan hin dhufa gara koo haa jedhu. your home. He will come to me. Kan na dhibe. The amazing Kan deebi'e. who returned Zakkiyoos. was Zacchaeus.
kan fayye and who saved mana Zakkiyoos was the house of the king. mana inni jedhu kuni This house isa qorqorroodhaan itti galamu miti is not the physical home. mana inni jedhamu kun This house mana sanamni ijaarratu sana miti is not man-made, maatii isaa hundumaaf but for all his family. sababii nama tokko Because of one person's bidiruu return, sana keessa kan jiru hundumtu everyone in the ark araarri ta'eera got mercy, dhiiga holichaan and by the power bidiruun kun biyya kana ta'uu danda'a in the blood of the lamb. bidiruun kun mana inni itti galu ta'uu danda'a This ark may be this bidiruun country, kun waldaati keessa jirtu ta'uu danda'a maybe your church. ati hin deebitaa Will you return? waldaa kee fayya Your church shall ati hin be deebitaa saved. dhaloota kee fayya Will you return? ati hin deebitaa biyya keetu fayya Your country, your land, your generation shall be healed. kanaaf Zakkiyoostu qalbii diddiirrate Zacchaeus repent. nam tokko tokko taa'ee Maybe some may say, biyyan keessatti dhalanne keessatti in our homeland, abdii kutannaadhaan because of disappointment, siliipparii miilla lamaa because of discourage, jechuun kan waliin fakkaanne I was putting on kaannee different dadhabbiidhaan slippers duuriyyummaa keessa and experiencing haala garaagaraa keessa deemna the street boy life. akkas jenna And we will say, si'achi maal finna what can we do then after? si'achi maaltu dhufa What can we bring? achi gareen dhugabaatii tokko finfinneedhaa dhufe And one day, a good group of witnesses came from Addis Ababa, tallaaqu talikoo kan jedhamu and those who were great mission, akkas jedhe katamaa keenya keessa galee and they were preaching, nu hundumti keenya amantaa ortodoksii keessa turre and we were Orthodox followers, ani walii isaas hin beeku and I didn't know. fiilmii argisiisuu dhufan And they were showing movies, akkas jedhan and they said, nissaa gibuu repent, ተመለሱ return. እያለ ይናገራል And they were saying like this. ሰማው I heard, not again. hin dhufanii namoonni ta'e fiiganii dhufan And they came to us, akkas naan jedhan and they said to me, biyyi kunitu akkasitti dhaalamuu zimmettee ilaalta kunoo warri pheenxee dhufanii biyya dhaaluufi jedhanii dhufanii natti himan they said to me personally, how do you tolerate when this land is getting or robbed for captivity? maal goonuun jedheen And I said to my friend, ariyaanuun jedhan what shall we do? And toleen they, jedheen let us ulee fudhanne persecute them. iskiriinii isaanii caccabsine And we broke their screen, makiinaa daakne and we crushed their achi cars, hundumtuu hin baqate and everyone fled. poolisiin And a policeman baakkoorraa who was at Bako, yaa'ee dhufe they came to us, achi aan and I inni na ajajees inni na wajjin ba'es nagatee badee ani lafuman caccabseen dhaabadha akka kanatti left alone on when I have destroyed the deebi'ennaan deemuu dide miilli and I couldn't run. achuman dhaabadhe I remained there, stick waan there. lafatti na googse hin beeku ani I don't know what sticked me there. ituman achi dhaabachaa jiru And as I was standing, poolisiin na qabuu dhufe a policeman came paastariin inni finfinneerraa dhufe to arrest me. akkas jedhe And a pastor came. hojii guyyaa har'aan By today's work, mucaa kana arganneerra we got this bor son. nama guddaa ta'a Tomorrow he isa shall amma be mormaa akka jiru kana isatu hojjeta great. itti galeera qalbii diddiirrannaan jedhe And he said he has received ani the afaaniin hin haasofne forgiveness. na dhiisanii deeman And I was alone. dhugabaatii biyya tokko irratti ta'e keessa And one of the testimonies all over the land, lola amma sana ta'e keessa after that all battle biyyittii keessa biyya makiinaan illee itti goree hin darbine keessa from the rejected city, akkam nama waa fuudhu akkasitti fuudhee oddoo biraa geesse na kaa'e he brought me out and put me another place. har'a sin duran jira And today I'm here. qalbii diddiirrachuun Forgiveness, deebi'uun repentance, oddoo namatti geeddara relocate, karaa namaa qajeelcha change it. dhiiga holichaan har'a namni baay'een jijjiirame haa ba'uqee kana Your ways for prepare. meenan deebi'a jedhaa jedhana I shall return. har'a biyyattan dubbadha kaleessa nan morma biyyi fayyuuf sabni fayyuuf deebi'uun nama tokkoo murteessaadha For salvation of man, for salvation of country, murteessaadha repentance of a person is namni essential. qalbii diddiirratu araara waaqayyoo argata Whosoever repents, receive mercy from the Lord. namni araara barbaadu har'as araara argata Today too, whosoever repents shall receive faarsaa mercy. 300 Book of Psalm 103. lakkoofsa 8 kaasee amma 13 Waaqayyo qabeessaa fi araara qabeessa aariitti suuta hin jedha. Garummaan isaas guddaadha. Inni si'a hundumaa dubbii gadi hin kota'u. mee jedhaa ergan takka harka mirgaa ol kaasaa inni si'a hundumaa jedhaa
dubbii maaliin godhu gadiin kota'u ishi Barabaraanis akka dheekkametti nafu. barabaraanis akka dheekkametti nafu Akka cubbuu keenyaatti nu irratti hin hojjetu. Akka keenyaattis nutti hin deebisu. Bantiiwwan Waaqaa lafa irraa fagaachuun isaanii guddaa akkuma ta'e gaarummaan Waaqayyoos akkasuma warra isa sodaataniif guddaa jabaa in ta'a. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Inni si'a hundumaa dubbii gadiin kota'u. Amen. The English says, Dubbii gadiin kota'u. Book of Psalm 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, bounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as heavens are above the earth, so great is the love, his love for those who fear him. Amen. Hila baba sendoro lobos karka kasameol inni si'a hundumaa jedha dubbii maaliin godhu gadiin kota'u jechuun lammata faayilan banu har'a nama araara argateef nama araara kadhateef dhiiga olichaan lammata faayilii badisaa faayilii du'aa faayilii rakkinaa gulisoo irratti hin banamu dhiiga olichaatiin. No more accusation document, no more accusation file shall be opened against the inhabitant of Guliso. Harka mirga ol kaasaa anatu deebi'aa jedha. It's Kana booddee jedha. who will return. Waan tokkoyyuu dubbii gadiin kota'uudha. Kan Waaqayyoo duwwaa miti. Kan Waaqayyoo duwwaan jenneen inni dubbii gadiin kota'u taanaan Waaqayyo gaafa araara isinitti argisiisu namni dubbii gadi kota'u tokkoyyuu hin jiru. Dhiiga olichaan kun isiniif haa ta'u. If God is not accusing you anymore, no one will accuse you. Hallelujah. Hallelujah. An jedha I, ganama kana this morning, nani yadhaedha. will cry to him. An jedha I personally, waldaa koof for my church, ofii koof for my personal life, maatii koof for my family, saba for koof my nation, dhaloota for kanaaf this generation, anatu deebi'eedha. I shall return Anatu balleesseedha. on behalf of them. Haala isa kamiyyuu namni ofitti fudhatu hin jiru taanaan attam taare. If no one is going to take the responsibility, what shall happen? Haala isa kamiyyuu anatu balleesseen hin jiru taanaan attam taare. If there is no repentance, what shall happen? Maal attam? How shall it be? Inni nuyi duukaa buunu yoo ofitti fudhate. If Jesus bore our burdens upon himself, Inni nuyi duukaa buunu yoo cubbuu hunduma keenya ofitti fudhate. if he bore our iniquities upon himself, Anadha nama dadhabaan. we have to acknowledge our Anatu iniquities. deebi'a. We have returned. Hallelujah. Hallelujah. Waaree booddee kana fuula ifaadhaan biyya kana ilaala mootichi. The king shall be this. Harka raasaa anatu deebi'eedha. I personally will return. Oh hallelujah. Blessed be his holy name. Waaqayyo abbaa gaariidha. God is a good father. Waaqayyo araara qabeessadha. He is compassionate, full of mercy. Oh Waaqayyo waan dubbate tokko keessa hin deebi'us hin gaabbus. He will never regret nor relent. Ba'uu 34 kaasee haa dubbisu dhagaa. Let us read from Exodus 34. Jira mootichi. Gooftichi achumaan Musee dura darbee sagalee isaa dhageessise. Ani Waaqayyo gooftichi Waaqayyo isa oo'a qabeessaa fi araara qabeessa. Aariitti suuta jedhaadha. Gaarummaan koo fi amanamummaan koo guddaadha. Ameen. Hallelujah. Nama simbira jiruun harka isaa qabaatti na hima. Say to your neighbor, Araara ganama kanaanidha. by the mercy of the Lord, Isa ofii kee waammattuun you are calling upon maatiin kee hin fayyadhaani. yourself this morning. Sabni kee hin fayyadhaani. Your nation shall be saved. Araddaan hin fayyadhaani. Your land shall be saved. Akka gootu jedhaatti maa nama qabattaniin. And do it Ganama kana this morning mootii waaqaa lafaa duratti in the sight of God. yakka kee himadhu jedhaani. Heaven and the earth repent. Kun cidha guddaadha cidha waaqayyootti deebi'u. And this is a great party, great festival of returning to Dhugaan God. isinitti himaa. And I'm Dhugaan isinitti himaa wanti addaa hin ta'a lafa kanatti. Something special will take place. Garuu qoraattiin haa ka'u amma. And let you uproot the thorn. Oh, Hallelujah. maaliif kana goona beektu? And we are doing this
that our transgressions and iniquities will not return to generation. Our weakness, lest it return to generation. Because no one will reopen the statement or accusation document that God has closed. If you are the one who is going to return to God, God is about to close that sentence of death from the land. A great shout shall be heard after a while, and it shall be heard to the heavenly book. Lift up your right hand and say, I will return. I return. Oh, hallelujah. I return now. We are about to pray. Listen to me. Listen to me. He is here. The King of heaven in the earth. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ is Lord. Let us read from Lamentation chapter. Jesus Christ is Lord. Ega kota karaa keenya qorree ilaalla gara waaqayyootti sin deebina kota yaada keenya farka keenya gara waaqayyoo isa waaqarra jirutti ol qabnee nuyi abboommii keerra darbineerra siif abboomamuu dinneerra atis cubbuu keenya nuuf hin dhiifne jedha. Let us read it. It says, let us examine our ways and let's test them, and let us return to the Lord. Let us lift up our heads and our hands to God in heaven and say, we have sinned and rebelled, and you have not forgiven us. Amen. Let us return. Let us say, we have been praying to him by fasting, and we will not forgive him. Let us return. How? Personally. How? As a group. Let me read this verse. Lamentation 5:15. Nandubisa mag-agofta Yesusin. Garaan keenya gammachuu hin dhabe. Sirbi keenyas gaddatti hin jijjiirame. Nuyi cubbuu waan hojjenneef. Ulfinni keenya nurraa godaaneera. Nuuf wayyoo. Itti fufi. Onneen keenya dhukkubsatee ijji keenyas dimimmisaa'uun sababiin tulluun xiyoon one. Sababii maaliiti? Ijji dimimmisaa'uun kufuun sababii tulluun xiyoon oneef. Tulluu xiyoon jechuun lafa argama waaqayyoo jechuun. Sababii tulluun xiyoon one wangoonni achirra yaa'aniif ture. Ati garuu yaa Waaqayyo bara baraan moota teessoon kees dhaloota hamma dhalootaatti injiraata. Ati maaliif bara kana hundumaa nu irraanfatte? Maaliifis yeroo dheeraa hamma naga'uuf nu gatte? Mee lafa ol kaati ati garuu yaa Waaqayyo jedha. Bara baraan moota maaliif bara kana hundumaa nu gatte? Araara nutti argisiisi. Nam tokko sagalee ol fuudhee daqiiqaa murtaa'eef kadhachuu jalqabu araara jedhee araar jedha akkasinitti toletti anatti deebisi araara. Anatti deebisi nutti araarami. Wave out your hand and say to the Lord, araara naa godhi jedha. have a mercy on me. Anatu balleesse jedha. I am the sinner. Namdumtuu ija walirra buufatee inni akkatti toletti. Akkatti toletti. Arara jedhu. Have a mercy on us. Ola baba sindara laba segloro bodina magesando rebechene meges. Arara natu balleesse jedhu nam tokko araasu harkasa. I am the one who sinned namnundumtu akkatti toletti. against you. Araar ilma Waaqayyoo jedha. The Son of Gama God. gamana milluun isaa biyya fayyisa dhaloota fayyisa. Anatti araarami jedha nama biraa dhiisa. Anatti araarami jedha. Acknowledge your iniquities. Araara gaafadhaa raasa harka keessan. Bear the sin of the generation right Mee now. qilleensa kanarra raasa harka ilaa qilleensa kanarra
harkarasa arar baatti lixatti kaabaaf kibbatti ofirra naannaati socho'aa lafa jirtani meenna batina inna batina lafa jirtan socho'aati qilleensa kanaaf araara araddaa kanaaf araara dema sifachi dubbadda araara edati ask for forgiveness on behalf of the gadhiisa dema wambariirra jirtan araar jira labsa qilleensa kanarratti have mercy on me, have mercy on me, araar jira have mercy on us. araar jira dirree kanarra socho'aa warri dunkaana kana jala jirtan waama araara waaqayyo anatu balleesse jedhaati Have mercy. luboonni paastaroonni Pastors. anada kakfaatiidhaaf Praise. sababni socho'aa Move here and there and pray for God to forgive you. araar jedhaati waama anatu balleesseedha socho'aa warra jirtan luboonni anatu balleesse araara godhi biyya koof araara godhi saba koof Say to the Lord, oh Lord, jedhaayaati I pray saduratti to you on behalf of my nation. gadoof deebisaa duratti Pray to you on gadoof behalf deebisaa of duratti my people, araari ilma waaqayyoo jedha Son of God, araari yesus kristos Jesus Christ of araari qilleensa isaaf anatu balleesse Have a anatu mercy. miidhe kan jettan dudubbadhaa hin callisina have mercy on us for our land. Favor us. Have mercy on our people. anada balleessan Have mercy on me. anada balleessan wangeela keessan ol kaasaa I mooticha am duratti the responsible. araar Have mercy on me. Lift up your Bible iyyaa waaqayyoota si ol and harka acknowledge kaasaa iyyaa you sin. Take the responsibility iyyaa mooticha duratti and cry to the Lord and araar say to him, have mercy on ola me. baba sendororobo ila baba segla rabadina magas Hallelujah. iyyaa mooticha duratti Cry to namni his son. hundumtuu amma caalin jedhiin Let everyone hasochawaa dubbatu confess akka sinii galetti and yaa come waaqayyo araara natti argisiisi to the mercy. araar Mercy. araar Have mercy on kun us. hundumtuu ta'uunsaa waa'ee tulluun Xiyoon ooneefedha And this all happened lafti argama waaqayyo waan ooneefedha because Zion was araara jedhaa dhuunfaadhaan left wilderness. Have mercy on us. Cancallisinaa yaddaa mootii waaqaaf lafaa duratti warri teessan warri dhaabattan raasaa harka keessan It is because of Mount Zion left desolate tima anatu balleesse that the wrath came anatu balleesse against this nation. gadoof deebisaa mooticha duratti Now acknowledge you sin mootii waaqaaf lafaa duratti and say to him, Yesus duratti Jesus, anatu balleesse I am the responsible. anatu balleesse I am the responsible. I sinned against you. jedhaa gargariin kutinaa I sinned against you. gargariin kutinaa Now keep on crying to him. hiwaamna mooticha gargariin kutinaa Keep on calling to him without ceasing. anatu balleesse I am the responsible. anatu balleesse I am the one who sinned araara against natti argisiisi you, Lord. Have mercy. araara nutti argisiisi Have mercy on me. qilleensa araaraa The wind of qilleensa araaraa mercy. qilleensa Yesus Kristos The wind qilleensa Yesus of Kristos Jesus Christ. qilleensa Yesus Kristos Blow to me waldaa now. waaqayyootiif To the church. waldaa To the waaqayyootiif body of Christ. waldaa To the waaqayyootiif church. waldaa To the waaqayyootiif church of God. nutu sirrii miti We are araarri kee haa dhufu ilma the waaqayyoo responsible, Lord. araarri kee haa dhufu ilma waaqayyoo And I cry to you now. araarri kee haa dhufu dubbadhaa Let your baadiyyaarraa magaalaarraa kan dhuftan Comes. Yesus jedhaa waama Jesus. yoo waan biraa dubbachuu dadhabdan maqaasaa waama Keep on calling. Yesus jedhaa Have mercy on me. araar For jedhaa I am the responsible to araar jedhaa ras shaking this nation. I cry to you jedhaa now laficha gadi jedhaa qabadhaa warri kaan araar for xinnaa guddaan forgiveness. araara Have mercy on us. anatu balleesse jedhaa I am the araara sinner. I'm the responsible. diddiirradhaa qalbii On behalf of this nation, diddiirradhaa mooticha duratti I repent. diddiirradhaa araara jedhaa I waama cry to you for mercy. Oh,
keep on crying to him. Oh, la baba sindara la bas. Igloro bodina magando rabalaba. Jerele vedina magasando revecene mekesh. Roma sigla de ore di sengredish. Maloba sinda. Maloba sinda. Mandorobo hila babaye. Hila baba sela babaye. Have mercy on us, Lord. Anatubalese. For I am responsible. Anatubalese. I sinned against you. Anatubalese. Against you only have Arara I na targisis. sinned. Have mercy on us. Arara na Have targisis. mercy on me. Anatubalese. I am the sinner. Arara na targisis. Have mercy Arara na targisis. on me, Lord. Arara na targisis. Have mercy Cheda dubadda moti on me, chadurat. Lord. Arar. Have mercy. Me sagalol fuda jeda na ujjinin arar jeda. Arar. Sagale chumadan. Arar. Arar jeda. Arar. Arar jeda. Arar. Arar jeda. Arar. Imoti waqaatii fi lafaatiin arar jeda. Have mercy on us, King of heaven and the Akkuma earth. jirtanitti sagalee kana dubbisa. Lafuma jirtan jiraadhaati. Read this verse with me wherever you are as you are praying to him Na wajjin sagalee ol fuudhaa dubbisa. for forgiveness. Faarsaa 51. Book of Psalm 51. Sagalee ol fuudhaa dubbisa. Read it with me. Yaa Waaqayyo. Akka gaarummaa keetti. Araara natti argisiisi. Akka waa keessa guddaatti. Irra daddarbaa koo xaayii balleessi. Yakka koo raawwadhu anarraa dhiqi. Cubbuu koottis na qulleessi. Anoo irra daddarbaa koo beeka. Cubbuun koos gaafa hundumaa ija kee dura jira. Sagalee ol fuudhaa ani si yakkeera. Suma duwwaa yakkees. Wanta ija kee duratti hamaa ta'es. Hojjedheera. Ati immoo dubbii anarratti dubbatteen qajeelaa. Firdii faraddeenis qullaa. Ta'uun kee hin beekama. Kunoo ati koo isheen garaatti na baatteyyuu. Cubbamtuu turte. Anis yakkaa ta'een dhaladhe. Kunoo ati keessa namummaa namaatti amanamummaa arguutti hin gammadda. Oddoo dhokataa sana keessattis ogummaa hin hubachiifta. Dhiphoosiidhaan cubbuutti na qulleessi. Anis nan qullaa. Na dhiqi. Cabbiirras nan addaadha. Sagalee gammachuuf dhilillee na dhageessisi. Lafeen koo warri ati caccabsitees agammadan. Cubbuu koo fuula kee duraa dhoksi. Yakka koo hundumaa haxaa'ii anarraa balleessi. Garaa qullaa anaaf uumi. Yaa Waaqayyo. Hafuura dhaabbataas ana keessatti haaressi. Fuula kee duraa ana hin balleessin. Hafuura keessa qulqulluus ana duraa hin fudhatin. Sagalee guddaadhaan isa kana dubbisa. Gammachuu isa fayyisuu kee keessaa argamu oddootti naaf deebisi. Siif abboomamuudhaaf hafuura na gargaaru anaaf kenni. Yommus an warra irra daddarban karaa kee nan barsiisa. Cubbamoonnis gara keetti hin deebi'u. Yaa Waaqayyo yaa Gooftaa na fayyiftuu. Dhiiga koo dhangala'uu oolchi. Arrabni koos
waa'ee qajeelummaa kee gammachuudhaan guddiseen faarfata. Dadhabbii koo gatee ka'eera jedhaa ka'aa lafa. Jedhaa ka'aa lafa. Dhiiga Hoolichaan dhuunfaatti araara argadha. May you receive mercy. Sanyiin kana booddee faca'u ijaa naqatu. May every seed Sanyiin kana booddee faca'u dachaadhaan ijaa naqatu. going to be sown, be fruitful. Si'a sadii iyya guddaadhaan hin milkoofne jedha. We shall succeed. Jedha. We shall prosper. Jedha. We shall succeed. Inni sin kasasu xaxate haasokku dhiiga And Hoolichaan. I command to that Inni accuser. sin kasasu xaxate haasokku dhiiga I Hoolichaan. command to that Inni sin accuser. kasasu xaxate haasokku dhiiga I Hoolichaan. command to that Sagalee accuser. guddaadhaan ameen. Get away. Ameen.